يا ربي ذوك جاتنا غرغاري تقوى في معني دان قلبي نطاري وجي خير الدين ودرس عمري يا أفضل الصلوات من الله الباري على محمد مصطفى المختار يرقم رحمته إحسان داغاري الراجرات قنن قبل جاري وعلى آله وأصحاب الأبرار واردي وتعدلي مواجرة فانصاري الراجرات في البر والبحر نقاف رحمني كي قاريني أقون دساني ارقم النبي جلبين رحمة للعالمين سلسكن ربي وليفي سلسكن ربي إما وليفتينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو خبيم توتا دعوت توتا هردب توتا ما دي channel ini atau wallo bakka jirtan inti nageenyi keenya kan kabaja jaalalaa sin waliin haajiraatu sinin jedha Ramadaan akkami dhiiroo akkami jajjabattu viidiyoon raayyaa abbaa mancaa kun sinit tole mee kamitti jirtu maal jirtu viidiyoon isaadhaa kun akkami ajaa'iba moo ajaa'ibaa miti dhiiroo ajaa'iba wallaahi rabbiin umrii nuuf haa dheeressu mee sheeka keenya kana wallaahi ustaaza keenya kana jechuudha akka malee jaaladha ani hin beeku maaliif ani hin beeku akka malee jaaladha jechuudha akka malee jaaladha inshallah rabbiin umrii nuuf haa dheeressu jechuudha hamtuun isa hin argini haasid isaadha haa kuftuuti oli malee gadi injiru inshallah biiznillah. Kanaafuu nama akkanaa kana jechuudha Oromoon argatuun jechuudha wallaahi Oromoon carraa qabdi nama akkanaa kana jechuudha argatuun jechuudha har'a meeqa sila osoo jaraa baashaadhaa kana ta'e nama meeqatu jechuudha isa fedha ture sila sababa isaa inni Oromoo ta'eef jechuudha meeqatu si jibbe jechuudha maal godheeti inni waa takka hin goone jechuudha akkuma itti sabaan Oromoo taate namikkatti mataa qabu kun cimaan kun jechuudha. Kanaafuu jechuudha hordoftoota keenya kabajamoo wallaahi guddaa har'a jechuudha mee raayyaa du'aa godhuu dhufne mee du'aa godhame warroonni koomenti kunilleen inshallah rabbiin umrii nuuf haa dheeressu jedhaati du'aa godhaaf jechuudha du'aa keessan yoo gootan har'a jechuudha kerii barreeffatanii yoo deemtan borus akkanumatti isiniif teessi jechuudha namoonni arganin sanilleen akkuma yaadataniituma aamiin jedhan du'aa isan jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamoo akkaan dinqisiifadha raayyaa abbaa mancaatii inshallah rabbiin umrii nuuf haa dheeressuuti keessa manzuumaa kaname ka boolo 35 kun akka ajaa'iba dasnaan jedha. Atenya waan inni nu laafise dubbachuu dandeenya nama abdaga'u qabaachuun qabeenya nuuf kenni ilaa inni ofii fageenya jecha waan gaggaarii nuuf kaya afaan keenya khayrii dabarfannee gurraa walii keenya ati nuuf dagalchii duniyaa akhiraa keenya rabbi nurraa qabee hamtuu fi hammeenya akkuma dhageessa yaa rabbi nurraaf qabee hamtuu fi hammeenya inshallah amiin برضو إني اللي برضو أي قرات مولا بر منزومة ساكستي شو الفيديو ساكستي دو أي ما الرباينو أنا اللي بيا كينيا ركوات داتين كبام ترينيا إني سنجت شو لا بقوله صدق شنفان كوما أرجع جرتان كنا بي كينيا ركو داتين كبام تجري أما اللي ركو سنجالو كيس جري جدا إن شاء الله رمضان كنا رمضان يكون جدا ركو أرومو كابتة هاكو إن شاء الله مي كنا في جدا أكا كودة جدا رمضان جدا اتمدا وان هند تقدو فدا ركو تسمجا سونتا نكبيا كناس بيجنس يو نغاتا إسنس نغاتا تنجدا ركو دونفا كيسني كوفا سونتا نكبيا تناس اتدامي dhugaa wallahi biyyi keenya babbadee jirti ka duraa caalaa amma rakkoo cimaatu jira jechuudha rakkoo cimaatu deemaatee jira sababa walitti bu'iinsa adda addaatiin jechuudha akkuma argaa jirtan kana baloo jedhamee jechuudha kana jedhamee waan himamuu miti jechuudha hundinuu argaa jirtan warroonni social media fayyadamtan keessattuu wanta hamaatii ol guyyuurraa dhagahaatii jirtan jechuudha. Kanaafuu inshallah mee rakkoo uummataa tana sitti guduuf Ramadaan kanatti nurraa qabatee haa jechuudha gaafa deemullee nurraa qabatee haa deemu inshallah rabbi biratti tun waan xiqqoodha biyyi teenya rakkoo cimtuu keessa jirti wallaahi ka duraa caalaa jechuudha. Sikaran Rabbi keenya waan nu dandeenye nu ramkaa'ini ergaman nabina rahmatan alamin ya ummata keenya dhiyoo gooteessan yaa jarri afaan kiyyaa kanana dhageessan wayita akkas biyyi keenya jirtu rakkoo keessa samiirroo baguuree naannoo adda addaa keessatti hongeen biyya miidhee akkuma dhageessan
بلاب ديبونا ما بلوان التميسا رارم ربي كجلو جبسا وعيب صدقان بلا كبر yeroo booranatti akkasitti jechuudha hongeen jabaatte san jechuudha bara darbe jechuudha hongeen jabaatte jetti kutaalee garagaraa hedduu keessatti jechuudha kanaaf yeroo san jechuudha baay'ee takka jechuudha uummanni rifateeti ture kanaaf wanni hin dabarren jettu wajaa'at zahabatu zamaanu jedhe kiyyaan beekta Abu Jahaliyu kanaafu wanni hin dabarren jirtu inuma darbaa tunilleen jechuudha akka dukkanootatti hinaftu ka amma keessa jirru tunilleen inuma dabarti dhiiroo uummanni rakkoo cimaa keessa jira wallaahi billaahi يا ربي على كل إنسان قجلت يا رحماني ارقم النبي الأمين رحمة للعالمين يا بولي ونرقاك يا نادقسو وانا نفسي كوتي بسني فريسو يا بولين كان ارقاكو كان نادقسو مين أجي فدامي ما نودامو ديما تعال ديرو تونكين يا ربي كدتشو جبسو أكوان جباتين الراتس كبسو وجيك غاري داني ستوف ديسو وكربين بلا نورا كبني وجيك غاري داني ستوف ديسو إن شاء الله يا ربي بلا نورا قد كبني سميتي اللي ترقروا وانما يادسو وانغاري نقرتو وانتلون نقسو ربي النواتس كبسو رحمة ساتيني ارقمنا بهنا رحمة للعالمين ودفتك يا خبا جمو فيديو كن جيتشودا بايتك جيتشودا قرا نما راسا جيتشودا قنافو ان شاء الله مي ربين شيكا كينيا كان لين استاذ كينيا كان جيتشودا ربين نوف حاجه بيسوت ان شاء الله نما امتا هدو وليادته ولينجرات ربي نو هافتات ان شاء الله متى هدو ان شاء الله نوف هاجرات وتي دعاء نوف كدا ان شاء الله هدفتته ني خبجمو فيديو كيا هرادا كان فكاتا agar umma sadagan tanganatti wanna walin turtanif guddaa galatooma nagaan jiraadha turtii gaarii